Akka mul'atan dhaggeeffattootaaf du'attoota TV mo'aa nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Ganama kana sagalee Waaqayyoo isa jiraata qabadhee fuula keessan kana jiru luba qannoo galaanii jedha. Waaqayyoo abbaan keenya ganama kana akka bara Yoosef galaa baatee obboloota isaa barbaacha dhaqe sana galaa baatee nu barbaacha dhufeera. Akka obbolaa Yoosef Yesuusiin balbala keenyatti reebnee ariina moo noori jennee keessummaa kabajaa goonee simanna laata. Yoosefiin namooti baay'een obboloonni isaa dhiigi isaa hin gurgurate. Alagaan immoo bitate. Halagaatu bitate. Innis halagaaf dhaqame. Mee sagalee Waaqayyoon dubbisa. Maatewos 9 dubbisa. Yesuus bidiruu yaabbatee bishaanicha ce'ee gara mandara isaa dhufe. Kunoo jarreen tokko nama dhagni isaa gar tokko du'e siree irra ciibsanii gara isaa fidani. Yesuus amantii jarreen kanaa yommuu argee namicha isa dhagni isaa gar tokko du'een, ilma koo jabaadhu cubbuun kee hundinuu siif dhiifameera jedhe. Kana irratti barsiisonni seeraa keessaa kaan namni kun Waaqayyoon arrabsa jedhanii garaa isaanitti dubbatani. Yesuus garuu yaada isaanii beekee maaliif garaa keessan keessatti hamaa yaadduu? Kamtu salphaadha? Cubbuun kee siif dhiifameera jechuu moo yookiis ka'iitii adeemi jechuu? Garuu ilmi namaa lafarratti dhiifamuu cubbuu kennuudhaaf aboo akka qabu beekaa isaaniin jedhe. Isa dhagni isaa gar tokko du'een immoo ka'iitii siree kee fudhadhuu mana keetti gali jedheen. Namichi yommus ka'ee mana isaatti galee namoonni kana yommuu argan hin na'anii Waaqayyo aboo akkasii namootaaf kenneef hooqubaa dhiyeessanii. Ameen. Haa kadhannume. Abbaa gaariidhati. Hirkoo gaariidhati. Da'oo guddaadhati. Hirkoo gaariidhati. Dhaabbata gaafa salphinaa. Jajjabeessaa gaafa fira dhabanii qobaa ta'anii. Abbaa koo gaaddisa koo da'oo koo hirkoo koo. Galata kee. Galata kee. Galata kee. Siinan lafaa ka'e. Siinan nama ta'e. Siinan na dhaga'e. Siin kabaja. Siin amana. Siin lallaba. Gooftaa du'a mootee kaate. Bara kam keessayyuu an sagalee kee lallabuu gabin jedhu amma ayyaanatiin haalaatteetti. Kanaaf ganama kana sagalee kee lallaba. Hafuurri kee narraa haa dhufu. Hafuura keetiin malee humnaaf jabeenyaa miti waan ta'eef sagaleen kee akkas jedhutti hafuurri kee ganama kana narraa haa dhufu. Dubbii jireenyaan nu eebbisii. Saba si dhaggeeffatu eebbisi maqaa Yesuus Kiristoosiin ta'e. Ameen. Kutaa kana hundumti keenya akka laalle Yesuus namicha dhagni isaa gar tokko du'e fayyisuu isaadha. Maarqos 2:12, Luqaas 5:17-26 dabaltanii duukaa dubbisuu dandeessu. Dhagni isaa gar tokko du'e ciisa. Tureera gadu eegga manaa ba'ees tureera. Eegga lafa namaa ga'ees tureera. Kanaaf guyyaa du'aa eeggata. Gar tokko irraa fudhatameera harkis, miillis, cinaachis, gurris, mataanis. Taa'ee qobaa gadda. Lubbuu keessa jiraa'u ciisa. Ka'ee akka riyaan socho'u. Sammuu isaa keessa yooman du'aa duwwaa jira. Guyyaanan du'u yoomii akkamittan du'a laataa duwwaa yaada. Yesuus Kiristoos akka inni biyya sana dhufe naannaa sana ga'e arganii namoonni murtaa'an 4 ta'anii namicha siree irratti goge kana gar tokko du'e kana baatanii fidan. Hin fidan. Beekottaa nama gar tokko du'e. Fiizikaalii duwwaa miti.
jireenyuma isaa keeyattu horii qaba hafuuraan du'aadha. Hafuuraan nama jajjabaatudha garuu wanta qursii nyaatu hin qabu harkisaa duwwaadha. Waaqayyoon hin tajaajila hin amana wangeela baay'ee jaallata garuu gaa'elli isaa nagaa hin qabu. Namoota akkas jireenya shibaa ta'e qaban hin jiraatu. Mee gara Waaqayyootti haa dhiyeessinu. Jarri kun namicha kana gara Waaqayyootti dhiyeessan nuuf haa ilaalamu jedhanii dhiyeessan miti isaan. Namichi haa furamu, namichi haa hiikamu, namichumti fala argatu jedhanii geessan malee ofii isaaniif argamuudhaafis hin nanne. Waaqayyoonni garaa ilaalu gooftaan maccaa naangoo du'aa cabsun inni boficha warra durii sana dha'ee ajjeese sun inni immoo garaa ilaala. Gaafa garaa ilaalu garaan jaraa amantiidhaan guutuudha. Nama dhagni isaa gar tokko du'e baatanii sireerra ciibsanii gara isaa fidanii. Yesuus amantii jarreen kanaa yommuu arge namicha isa dhagni isaa gar tokko du'een ilma ko jabaadhu cubbuun kee hundinuu siif dhiifameera jedhe. Tokko tokkoon itti hiikuu jalqabe isatti fe'ame. Fe'isa isa jalqabaa isa iji fooniin agarre fe'isa cubbuu yookiis ba'aa cubbuu isa mana kiimiitti hin yaalamne isa qorichaa bashaan hin yaalamne isa dhidhiibduun hin yaalamne dhukkuba cubbuu sii dhiiseeraa jedhe. Ingaluuf namoota warra sammuu fooniitiin yaadaniif namichi Waaqayyoon arrabsaa jedhani maal jennaanoo attamitti namni foonii cubbuu dhiisuu danda'a ree jedhani. Foon kana inni saba fayyisuuf jedhee uffate malee barbaacha isaayyuu hin qabu. Fakkii namaatti mul'atee namatti dubbachuudhaaf fakkii namaatti mul'atee gidiraa namni baatu baatee nama oolchuudhaaf jedhee malee innoo fedhii isaayyuu hawwii isaayyuu hin qabu ture. Yoona kana akkamitti fayyisuu danda'a jennaan. Garaa keessan keessatti maaliif tonkolii yaaddu isinii jedhee garaa isaanii dubbisa. Maaf garaa keessan keessatti hamaa yaaddu teessanii dubbii maa micciirtu. Maal isinii godha kun? Isin hin fayyisu kun? Isin hin gargaaru kun? Maaf kana yaaddu jedheen. Kana jedheetu namicha cubbuun kee sii dhiifameera. Ka'ii siree kee baadhadhuuti. Gali jara argeetu. Jaratu amantiin fidani. Jaratu garaa guutuu fide. Jaratu amantiin guutuu fide. Namooti baay'een lafa kadhannaa nama geessitu. Even yoo achi deebifne immoo baattanii namoota baay'ee mana kiimii geessitu. Waan fayyu miti deema garaan keessan immoo. Gaarii miti garaan akkasii. Gaarii miti garaan hin amanne kun. Jarri amananii fidani. Jarri humna Waaqayyoo amananii fidani. Jarri ilma Waaqayyoo Yesuusin amananii fidani. Jarri hafuura Waaqayyoo isa hojjetu amananii fidani. Jarri Waaqayyoo isa nama hin balfine, isa nama hin ceephaane, isa nama hin tuffanne amananii fidani. Cubbuun keessa isinii dhiifameera jennaan maal kun cubbuu maal dhiisuu danda'a nama miti jedhani. Ka'ii siree kee baadhadhuuti gali jechuu maa cubbuun keessi dhiifameera jechuutu salphaadha. Hangatii nama hin baasifne yoo ka'ii deemi jechuudha. Cubbuun keessi dhiifameera jechuun amma du'a fannootti amma dhiigaatti gatii kan nama gaafatudha. Ilmi namaa cubbuu namaaf dhiisisuu akka danda'u akka isin beektan isin barsiisuu beendiraama kana hojjedhe malee
Kanaaf namicha arguun dhayuuti namicha okkaayiti galeedhe. Saataateetti namtitti. Haaleluyyaa. Bar tokko na yaadadhaa namichi tokko bokkaayyaan iddoo akka wayii roobu lolaan didichu keessa taa'aa isaa kanaan foqoqee dhufe. Muka isheetti lafa qabatanii adeeman warri foqoqanii mukatti harkatti qabate foqoqaa lolaan cororororororor irraa hidha wayyaasaa keessaa laastikisitti marateera. Lolaan kee aga lolaa dhufee waldaa keenya ga'ee waldaan keenya barandaan isaa guddaadha. As galagalee achi galagalee yaabbate. Jennaananii bar tokko foqoquun hin jiru mootummaa Waaqayyoo keessa corroqa kee foqoquun hin jiru jedheenani. Namichi tokko immoo na bukkee dhaabata. Inni immoo har'a immoo maal beektaa jedhe. Maaltu isa dhibaan jedheen. Hin dhufe namichi xarapheessaa danda'ee taa'uu dhoqqeedhaan dhufe saabitee corroqa baata saabiteef lafa taa'e waldaa keessa. Utuma lallabaa jirru anatu lallabaa akka tasaa utuma lallabaa jiru funyaan hin dhaabate namichi. Nafa lafti kadhannaa jira achi geessanii seexana 47 keessaa yaasanii sataatti yennaan ka'e. Seexana caccabsee daakee kan foqoqsiisu. Sataatti hidhee ka'ee miilaan deemee eegga waggaa 4 deemee kan hin beekne mandara keessa kan foqoqu. Ganama dhugaa ba wajjin footoo kaana innee barbaannee innaan maaltu argame innoota fatalaa kennaan qotee bulaa qotiisa isaatti galee badee. Maaltu dhiba Waaqayyoon? Ammuma lafaa kaasa. Namichi taraa kennaan ba'ee fiigee sokke. Waaqayyo maqaan isaa eebbifamu. Nin kaase. Namichi yommus ka'ee mana isaatti gale. Namoonni kana yommuu argan hin na'ani. Waaqayyo aboo akkasii namootaaf kenneefis hooqubaa dhiyeessan. Aboo akkasi Yesuustu qaba. Aboo akkasi warra Yesuus dibetu qaba. Aboo akkasi isa Waaqayyo abbaan ergetu Yesuustu qaba. Aboo akkasi warra Yesuus waame ergatetu qaba. Har'allee maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Egaa Yesuus nuyi amanannu du'aa kaasee miilaan fiigsisa. Kana du'ee sana du'ee kana badee sana badee nan badee yaada koo waan goonus hin qabnu wayyoo kaa warri jettani ganama kana Yesuus fayyisaan mana keessan dhufeera. Fayyisaan lubbuu, fayyisaan foonii. Hidhaa cubbuutti kan nama hiiku buleessa koo obboleettii koo mana kee dhimmisu kan hin tuffatun godoo kee caccabaan tuunni keessa fiigu kan hin tuffatun gurduuba kee jabbiin kee atti hidhamtee taa'u kan hin tuffatun inni dhufee holli xeera mana keetti wanti si harkatti du'e tokko haadha lubbuu horatee ka'ee fiiga. Waaqayyo waan haaraa godha haa kadhannu. Abbaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos gooftaa jajjabinaa waan eegdee nu gargaartee tiksitee har'aan nu geesseef maqaan kee Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Namicha du'aa gar tokko du'ee ciisu kana namicha nan du'e bakka baduu kooti dhumuu kooti seenaan koo kanumaan citte jedhee of abaaraa jiru kana biraan baatee ba'aa kana hundumaarraa harcaaftee ati immoo fuutee nama isa goote. Galanni siif haa ta'u. Meeqan keenyatu nama ta'e siin? Meeqan keenyatu lafaa ka'e siin? Meeqan keenyatu tarree namaa guuteem siin? Meeqan keenyatu lafa namni ga'u ga'eem siin? Meeqan keenyatti balballi fuulduratti banamee jiraam? Galata kee, galata kee, abbaa galata kee, Yesuus galata kee, mootii qaraanioo galata kee. Gooftaa koo waan dhageesseef si haa galatu. Egaa bara keenyaaf eebbisi. Warra dhukkubsatan, warra gaddan, warra dhiphatan yaadadhu. Warra jireenya harkatti du'e kaasiif biyya nagaa nu jiraachisi maqaa kee Yesuus Kiristoos gooftaa keenyaaf jettee. Ameen. Garaa keessan gara Waaqayyootti fudhaa eebba Waaqayyoo fudhadhaa. Waaqayyo sinaa eebbisu sinaa eegu.
Waaqayyo fuula isaa isiniif haa ibsu, isinitti haa araaramu. Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti haa deebisu, nagaa isaas guutummaatti isiniif haa kennu. Maqaa Waaqayyo Abbaatti, kan Ilmaatti, kan Hafuura Qulqulluutti, Waaqayyoon keenya tokko. Ameen. As istuudiyoo kana keessa na waliin kan jirtu ogeessa kaameeraa kan taate obboleettii keenya Raabseenaa Darajjee, Waaqayyo si haa eebbisu jechaa yommuun xumuru. Maaltu si harkatti du'e yaa? Hin kaasa Yesuus. Guyyaa gaarii.